Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa jiru haala gaariin deemaa jiraachuu maddeen dhiheenyaan hordofaa jiran mirkaneessaniiru. Marii torban darbeerraa kaasee bakka qondaalonni waraanaa olaanoon gama lamaa irratti argaman gaggeeffamaa tureera. Haa ta'u malee kaleessarraa kaasee ammoo aangaa'onni mootummaa olaanoon lama marii kanatti makamuu maddeen mirkaneessaniitii jiru. Aangaa'onni kunniinis gorsaa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed kan ta'an Ambaasaadder Reedwaan Huseenii fi ministeera haqaa Geediyoon Ximaaxiyoos ta'uun barameera. Aangaa'onni kunniin marii kana irratti argamuun marichi haala gaariin deemaa jiraachuu agarsiistuu ta'uu keessa beektonni dubbachaa jiru. Aangaa'onni kunniin marii nagaa waggaa darbe mootummaa federaalaa fi TPLF Piriitooriyaatti gaggeessame irratti mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatanii turan. Marii guyyootaaf gaggeeffamaa ture booda amma gara dhimmoota qabatamoo ta'an irratti dubbachuutti ce'aniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa gabaabaa marii kana ilaalchisuun baaseen furmaata siyaasaa karaa nagaa hawwii saba keenyaa fi kabaja jaallan keenyaa wareegamanii dhugoomsuuf yoomiyyuu ni dhimmamna jechuun ABO'n WBO'n marii nagaa kun akkuma xumurameen waan irra gahame ni ibsina jedheera. ABO'n WBO'n ibsa baase kanaan jilli ajajaa olaanaa Jaalmarroo fi itti aanaan isaa Gammachuu Abboyyeetiin durfamu marii nagaatiif Taanzaaniyaatti imaluu mirkaneessuun aangaa'onni kuuwwan wayita marii kanaaf Oromiyaa adda waraanaarraa gara bakka mariitti geeffaman yeroo sanatti beeksisuun barbaachisaa ta'us nagaan dabarsuuf jecha yeroo isaanitti hin himamne jedheera. Jilli gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa Maayik Haamariin durfamu aangaa'ota olaanoo IGAD, Keeniyaa fi Noorwee waliin ta'uun qaamoleen lamaan walitti fiduun marii kanaaf haala mijeessaa fi gaggeessaa jiru. Gama waraana bilisummaa Oromootiin Jaalmarroo dabalatee ajajoonni waraanaa olaanoon shantu marii kanarratti hirmaachaa jiru. Qondaaltota waraanaa kanniiniin alattis namoonni gama dippiloomaasii bakka bu'an lamaan walumaa galatti namoonni 7 WBO bakka bu'uudhaan maricha irratti yoo hirmaatan gama mootummaa Itoophiyaatiinis qondaalonni waraanaa buleeyyii dabalatee aangaa'onni 7 hirmaachaa jiraachuu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Aangaa'ota mootummaa federaalaa Itoophiyaan alatti mootummaa naannoo Oromiyaa irraas namoonni 2 marii nagaa kanarratti hirmaachaa jiraachuun barameera. Haal dureen mariin marsaa lammaffaa kanaaf torbaanota muraasa dura gaggeeffamaa akka ture kan himan maddeen ammatti sadarkaan marii kun irratti argamu kan abdachiisudha jedhaniiru. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa lamaan amma marii nagaa kanarratti makaman waliigaltee nagaa waggaa tokko dur mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallatteeffamuun waraana Tigraayitti waggaa 2 ture dhaabsise irratti gama mootummaa federaalaatiin gahee bahataniin muuxannoo kanneen qabanidha. Marii marsaa tokkoffaa mootummaa fi WBO gidduutti ji'a 6 dura achuma Taanzaaniyaa oddoola Zaanzibaaritti gaggeeffame irratti biyyoota amma gahee jaarsummaa taphataa jiran keessaa Ameerikaan sadarkaa miilanaatiin hirmaannaa olaanaa taasisaa akka hin turre kan yaadatan maddeen keenya tibbana garuu dhimma marii nagaa kan cimsanii qaban fakkaatu jedhan. Mariin miilanaa kun haala ammetti jiruun yoo itti fufe yeroo dhiyoo keessatti waliigaltee mallatteeffamuu akka danda'ullee abdii qaban maddeen kunniin mirkaneessu. Tarkiin ulaa raafaa daangaa Masrii jirutti hospitaalota yeroo hundeessu. Dooniin Tarkii meeshaalee hospitaalota yeroo hundeessuuf fayyadam fe'ee buufata doonii Masrii ulaa raafaa dhiyoo jiru qaqqabeera. Dooniin kunniin jenereetoroota, ambulaansotaa fi meeshaalee meedikaalaa fe'uun buufata doonii Al Arish kan gahe yoo ta'u, kaayyoon isaas hospitaalota yeroo fi iddoodhaa iddootti socho'an 8 hundeessuu akka ta'e AFP'n gabaaseera. Ergaa onkololeessa 7 waraanni kun eegalee as gargaarsi akkanaa yemmuu Masrii gahu kun ka jalqabaati. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jedhutti hospitaalli Ashifaa magaalaa Gaazaa jiru akka hospitaalaatti hojjechuu dhaabeera. Wiirtuuleen fayyaa biroos rakkoo wal fakkaataa keessa jiru. Hanqinni meeshaalee fi humna elektirikaa akkasumas sababa lola gaggeeffamaa jiruun lubbuu isaanii irratti yeroo hundaa yaaddoon jira. Qondaalli fayyaa Tarkii akka AFP hime hospitaalota yeroon kunniin Al Arishitti ijaaruuf Tarkiin aangaa'ota Misiriirraa eeyyama argatteetti. Al Arish ulaa raafaa irraa kiiloomeetira 40 fagaatee argama.